Adaraa rabbii isinitti haa ta'u, adaraa waaqayyoo isinitti haa ta'u. Na bira hin darbinaa rabbumaa keessa sodaadhaatii. Guyyaa qiyaamattiin isin qabe. Shinti beetii keessan bulaa jira. Lubbuu kiyya sodaadhee. Warri biiroos furmaata naa kennu didanii dhukkubsadheen jira. Humna kiyyaa ol ta'ee jira. Dhiigni na dhaabee didee saalasiin na affana. Qaamni koo tokkittiin natti hin jiru. Dhibameen jira. Kara biyyaa na galchaa jennaan biiroon na didanii birrii 10,000 fidi jedhanii jara biratti na deebisanii. Jarri immoo birrii keenya fiduu waan si ajjeesne jedhanii na doorsisaa jiru. Maalan godha ishiidha. Lubbuun koo darbuutti jira maaloo daraa na bira hin darbiina akkaataan itti bakkametti ishii. Biiroonis natti taphataa jira. Biiroonis biyya sin galchuu birrii 10,000 fidi dirqama keetinaa jedhe. Isaanis birrii keenya fiduu baannaan si ajjeessanaa jedhanii maal na bira hin darbinaa rabbii keessanii jedha. Rabbii keessanii jedhaati rabbii keessanii jedha na bira hin darbinaa. Kana shinti beetitti galee tanan jira rabbuma. Maaloo na dhaqqabaayii. Madaamin koo shinti beetii keessa na raffisti. Maaloo ofiifillee asmiinitti ka'ee na dhukkubaa hafuura baafachuu dadhabee jetti obboleettiin keenya tokko. Yaa jireenya biyya ormaa dhugaa waan ijoollee keenya hin goone hin jiru. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyoos ni hawaayatu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa gootuun qabaa galata waaqayyoos hin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni chaanala kiyya faaraa taatan immoo sabiskiraayibii gochuun maamila keenya ta'a warra jirtas galatoo walfaadhaa. Isin jedha egaa akkuma viidiyoo jalqaba obboleettii keenya dhageessanii akkuma anaati akkuma si'iitiin nan dalagadha jettee biyya ormaa kana dhuftee biyya ormaa kana keessatti immoo dararamaa jirti micayyoon kun jechuudha. Micayyoon kun shinti beetii keessa na raffisu ukkaammamaan jira haala taanii keessan jira haala cinqii keessan jira dhugaa maaloo oromoo kiyya na dhaqqabaa lubbuu tiyya na baraaraa jetti. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irra gahaa jiru waan ani hin beeku dhugaa dubbachuuf waanuma baqa waanuma jettee dubbattuyyuu si dhiba jechuudha. Wanni guyyaa guyyaadhaan argaa oolu ija keenya wada dhagaa oolu wanni argaa oolu hedduu si gaddisiisa jechuudha. Jireenya lafaa tanaafsiif jennee biyya ormaa keessatti dhiphannee ijoolleen keenya baay'ee dararamaa jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo irraa keessa viidiyoo kana agartanii sheerii godhaatii bakka wanti dhimmi mucayyoo kana ilaallatu biraan gahaa keessattuu warri biirootti illee himadhee warri biiroo illee furmaata naa kennuu didanii maaloo oromoo koo furmaata naa kennaa biyyuma kiyyatti illee na galchaa naan didanii jette. Mee ilaalaa dhugaa rabbii biyyatti illee galchuu didan birrii 10,000 fidee dhuun biiroon isheen immoo biiroodhaas fidee qazadhiyoo jedhettiin maaliif dararaan kana ga'u dhugaa waaqayyoo birrii asitti irraa quncisanii warri biiroo asitti sirraa quncisanii ijoollee keenya bakka hin taanetti jechuudha. Warra akkana godhu dallaalaa jechuudha. Daldaaltota malee warra bira ta'an san iyyuu miti jechuudha. Isaan akka barbaadan gochuu danda'u garuu kan silaa dubbatuu qabu biiroo keenya isaan jechuudha. Daldaaltota irraa hin deeminaa yoo jennu yeroo san waan akka waa inaaffaan isinitti fakkaata obboleewwan keeyyallee gizee tokko nama aarsitu ijoolleen reef dhuftan. Dallaala irraa hin deeminaa dallaalli asumatti sirraa irraa gafee isaa asitti amma lammata duras qarshii sirraa gurratee asittis dhufee qarshii sirraa gurrataa jennee dubbannee jirra. Homaa namni tokkoyyuu waan kee dhagahan gaafaas dhufan ganii rakkina guddaa keessa kan seenan isaa. Kanaaf adaraa keessa viidiyoo akkana sheerii godhaatii wanti dhimmi ilaallatu biraan gahaa dhugaa rabbi ijoolleen keenya ammallee hedduu dararamaa jiru biyyoota garaagaraa irratti dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee nama gaddisiisa waan jennee dubbannu hin beeknu dhugaa rabbi ani nama osuma dhufuuyyuu baatanii baay'ee dasne jedha dhugaa rabbi dararaa isaan keessa jiran hedduu takka asmiinatti ka'ee dubbachuu dadhabee hafuura baafachuu dadhabee namni shinti beetii keessa nama bulchu maal kan shinti beetii keessa na bulchan hinde natti feeyyummaa teenyaan biyya jiraachuu wayya. Mucaa takka maal jedhe gizee darbe viidiyoo irratti hojjetee ture 60,000 70,000 80,000 nyaachaa biyya jireenya biyya ormaa jetti kolkolleedha isheen. Jireenyi biyya ormaa yoomillee jireenya sin taatu dafqa keenya finneeti dafqa keenya xuruurra riba keenya itti dhabnee akkaataa itti fatamtee ijoolleen isaanuu mana gaarii badaatu jira. Birrii qofa laaluu osoo hin taane lubbuu teenya yookaan lubbuu meeqa ijoollee lubbuu meeqa baasaa jiran. Isaan birrii qofa laalan anaaf bakkoota ijoollee obboleewwan kooti bakki hin taane obboleewwan jechuun kan tirii tokko qofa boraafatanii miti be hundumti keenya obboleewwan Itoophiyaa waan taaneef hundi keenya obboleewwan akkamitti gaafa lammiin kee dararamu sitti tola akkamitti sitti dhagahamu lammiin keetii be kan dararamaa jiru kan kushiinaa rabaatti uumamaa jiru
kashintu beeti keessa rafaa jiru. Kanaaf obboleetti keenya kana hundi keessanuu sagalee ta'aa fi mucayyoo kana sagalee ta'aati adiraa keessan miidiyoota qabdanii irratti sagalee ta'aafitti adiraa keessan baraaraa du'a jalaa baraaraa ijoollee keenya baay'ee rakkachaa jiru ammallee Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Hedduu takka rakkachaa Jordan Beirut Saudi Arabiyaa jara kana sadeen keessatti ijoolleen hedduu dararaan guddaa irra gahaa jira. Kanaafuu adiraa keessan waliin mirmadhaa lammiif iyyata kan jedhani yoo kanaaf hin taane faayidaan qabu jechuudha. Kanaaf wal cinaa ejjennu obboleewwan koo yeroo biyyaa dhuftanillee wanna sin gorsu namarraan deemtaniif abbaarraan deemtan laalladhaa dallaalarraan deemtan laalladhaa. Dallaalachiina fideetii hojii na seessa jedhe hojii seenuun hin jiru. Keessaa Dubaay akkuma beekamu Dubaay dhaabatee jira. Dubaay ijoollee afaan hin beekne hin fudhatan. Bakka ijoollee afaan hin beekne hin fudhatan kan afaan beektu yoo ta'e malee. Siigala fudhachuu hin danda'an. Kan afaan hin beekne hin fudhatanii jechuudha. Kan afaan beektuu fi hojii beektu yoo ta'e malee. Akkuma san jechuudha. Gaafa amma biiroo Saudillee gaafa fidan badaamin kan maxartee fudhattu ijoolluma afaan beektu fudhatte irra caalaa hojii beekanii fi afaan beekan fudhatu malee bakka biiroo isaattillee ijoollee afaan hin beekne fudhatan. Kanaaf adarraa keessan ijoollee eeggadhaa. Kara seeratiin deema kara seeratii fi akkasuma ijoollee biyya kanaa qaqqabdan obboleewwan qabdanii akkasitti bakka nuu soqaa jedhanii waan akkasiitti baay'ee bareedadha. Malee amma akka duraanii sanii miti. Akka duraanii sanii miti akka gizee duraan nuti dhufnu sanii miti jijjiiramee jira waan hundooyyuu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon obboleetti keenya sarka diinaa keessaa ishee haa baasu hedduu takka garaa na nyaatti dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Hojjechuus dadhabe biyyattis na galchaa jennaan furmaata naa kennuu dide biiroon 10,000 sila hin dhalti boo eessaa fuuti 10,000 erga 10,000 haala 10,000 qabaatte maal gochaa biyyaa baatire biyyoota teessee hojjetattu. Ajaa'iba qaba barbarri warri biiroo kun jechuudha. Keessattuu warra biirooti daldaaltonni hattoonni isaantu ijoollee keenya dararaa jira warra daamii jenne malee irra caalaatti jechuudha. Kan dararaa jiru irra caalaa isaan jechuudha. Naa obboleettii koo Waaqayyoon harka diinaa keessaa si haa baasu. Kanaaf obboleewwan koo warri viidiyoo kana agartanii laayik sheerii gochuudhaan namoota bira akka gahu taasisaati. Akkasuma waan qabda irratti sheerii godhaati. Obboleettii keenya kanaa sagalee ta'aati akka mana sanii baate yookiin gara biyyaa galtu yookiin mana qayyarattu dhugaa Waaqaa jechuudha. Hedduu takka garaana nyaatti bakka kanammoo ofii keetiif buusitiidhaan. Ati mana madaami jirtu bakka gaarii jirtu osoo akka ta'e akka mantaa jedhee buusiidhaan. Ani ofii kiyyaa Rabbi waan akkanaa yoo argamataan naa zoora dhugaa Rabbi maaliif osoo ana ta'e akka mantaan jedha dhugaa Rabbi na dhiphadhaan. Baay'ee tokkoon dhiphadha dhugaa hin danda'u. Kanaaf ani yoo mana gaarii jiraadhe isaan mana gaarii jiranii bara dubbachuun dhiisu sagalee ta'uuf hin dhiisu obboleewwan kooti jechuudha. Kanaaf akkuma agartanii sagalee walii ta'aa wal cinaa ejjedhaa waliin tuffatinaa amantaadhaan kutaa waliin qoodinaa dhugaa Waaqayyo isin jedha furdurtoota kiyyaa. Kanaaf waliif sagalee haa taanu hundi keenya jechuudha. Badee garaana nyaatti dhugaa Waaqayyo jechuudha. Hin nyaannan nama nyaatti har'a biyya ormaa keessatti of jijjiirra jennee har'a yoo akkanatti obboleewwan keenya nu biraa dararamanii nuti hoo akkam taana akkamitti garaan keenya nu danda'a akkamitti garaan keessi danda'eetuma viidiyoo makkanaa kanneen bira daddarbitu namoonni gara jabeenyiin jechuudha Itoophiyaa taatanii gangaraa jabaatan hedduutu jira dhugaa Rabbi. Naa akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa. Waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu obboleetti koo. Naa akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa baay'ee tokko nama gaddisiisa wanti yeroo ammaa ijoollee keenya irra gahaa jiru. Waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu obboleetti koo. Nagaa ta'aa fayyaa ta'aa hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti akkasuma warroonni chaanala kiyya afaan raataata sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Akkasuma yaada fi qeeqoo qabaatan immoo komentii irratti barreessuun dagatinaa isin jira. Waaqayyoon immoo ishee hojii haa ta'u Waaqayyo mana sanii nagaadhaan ishee haa baasu. Gubanne dhugaa Rabbi.